Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota chaanal YouTube keenya dhimma mormii naannoo Amaaraa keessatti tibbana deemaa jiru laalchisee xiinxala gabaabduu qabannee dhiyaanneerra dhiyaadha. Kun chaanal YouTube Tom Tech TVdha. Fincilli naannoo Amaaraa keessatti tibbana deemaa ture gara tasgabbaa'utti dhufaa kan jiru fakkaata. Guyyaa roobii kaleessaa irraa jalqabee naannicha nagaadhaan ooleera jechuun ni danda'ama. Daandiilee gurguddaan cufamanii turan banamaa jiru. Geejjibni magaalota gidduutti fi magaalota keessatti uggurame hin jiru. Faannoowwan kaaba Walloo keessa socho'anii fi marree wadaajootiin geggeeffamaa turan dhiifama gaafatanii galaa jiru. Fincilli naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru qormaatilee maaltu isa mudatee jira? Maaliif laafaa jira kan jedhu irratti qabxiilee muraasa waliin haa ilaallu. Tokko, naannoon Amaaraa guutuun fincila kana laalchisee waliigaltee fi tokkummaa wal fakkaatu waan qabu hin fakkaatu. Dameen paartii badhaadhinaa Amaaraa akkuma beekamu mootummaa naannichaa geggeessaa jira. Federaalattis geggeessitoonni Amaaraa hedduun qaama mootummaati. Warreen daandii irraa fincilaa jiran immoo kanneen aangoo irra jiraniin gantuu jedhanii waamu. Ergamtoota TPLF fi ABO'tiin jedhu. Qaamoleen Amaaraa kun lamaan gamaa fi gamana jiru. Qabxiin kan biraan kaayyoon fincila kanaa maali? Dhuguma kaayyoon fincila kanaa gurmaa'insa haaraa humna addaa Amaaraa irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuu qofa irratti kan daangeffamedha. Kaayyoon isaa hojii deebisanii ijaaruu yookiin gurmeessuu humna addaa Amaaraa eegalame dhaabsisuu qofa irratti kan daangeffamedha. Moo kaayyoowwan hedduu qaba? Namootni adda addaa fincila kana irratti hirmaachaa jiran yaada adda addaatu irraa mul'ata. Kaan waa'ee Walqaayitii fi Raayyaa kaasa. Walqaayitii fi Raayyaan Tigraayiif kennamuuf jedha. Kanaafuu fincilaan bakkoota lamaan kana Amaaraa jalatti deebisuu qabnaa jedhu. Kaan kaayyoon fincila kanaa hojii mootummaan humna addaa irra deebiin gurmeessuuf eegale dhaabsisuudha jedha. Kaan immoo Piraayim Ministeer Abiyyiin aangoo irraa buusuudha jedha. Amaaraan balaa keessa jira yoo muummichi ministeeraa Abiyyi aangoo irratti tura ta'ee jireenyi Amaaraa balaaf saaxilamaa jiru. Walumaa gala kaayyoo fi galma fincilichaa irratti waliigalteen tokko waan jiru hin fakkaatu. Gama biraatiin fincilichi qindoomina waaltaa ta'e giddugaleessatti waan qabu hin fakkaatu. Finciltoonni geggeeffamaa jiran sadarkaa magaalaatti qofaadha. Qaamni giddugaleessaan fincila kana wiirtuu irraa hoogganaa jiru hin jiru. Yaaliiwwan tokko tokko godhamu mul'achuu kan mul'atan yoo ta'e illee. Kun immoo bakka adda addaatti tarsiimoo adda addaa kaayyoo fi galma adda addaa mul'atuun ifa. Faannoo Gondar, Faannoo Bahaa, Faannoo Walloo, Faannoo Gojjaam kan jedhamaniin karaa isaanii socho'u. Fincilli kun qabsoo hidhannootiin illee kan itti fufu yoo ta'e humni addaa Amaaraa meeshaalee waraanaa gurguddaan qabu kanneen akka taankii carraan qaban waraana goreellaatti galuudha. Qindoomina hin qabani, hidhannoo ga'aa hin qabani waan ta'eef haleellaa ciccimaa mootummaa irratti geggeessuu danda'u jedhamee yaadamu. Qabxiin kan biraan fincilli kun deeggaraa baay'ee naannoo Amaaraatiin alaarraa waan qabus hin fakkaatu. Eenyutu fincila naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru kanaaf miltoo ta'uu danda'a? Warra naannoo Tigraay yoo laallee dhimma Walqaayitii fi Raayyaa ilaaluu hin danda'ama. Warra naannoo Oromiyaa yoo laallee dhimma daangaa Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti irra deddeebi'ee rakkoo uumamaa jiru ilaaluu hin danda'ama. Warra Beenishaangul Gumuz yoo laallee dhimma Matakkal kaasuu hin danda'ama. Kanaaf kan kana fakkaatan Eertiraa moo Sudaan jennees yoo laallee keessattuu dhimma Sudaanii wajjin wal qabatu dhimma Alfashaagaa ilaaluun ni danda'ama. Qabxiin kan biraa naannoon Amaaraa keessoo isaattis rakkoolee hedduu qaba. Fakkeenyaaf dhiyeenyatti guyyaa lama dura faannoon Amaaraa Jaawwiitti Agaw waliin wal waraanaa turanii raayyaa ittisa biyyaatu galee tasgabbeesse. Waanumti wal fakkaatu Waag Himraatti illee ni jira. Qabxiiwwan kanneenii fi kan kana fakkaatan irraa ka'uudhaan fincilli naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru itti fufuudhaafis ta'ee galma tokko irra ga'uudhaaf salphaa akkasaa fi hin taane ilaaluun ni danda'ama. Dhumarrattis sagalee geggeessitoota siyaasaa fi aktivistoota muraasaa isinii kaa'een jira dhaggeeffadha. Dhimma biraa qabannee walitti deebina hagasitti nagaan naa tura. ወደ ድርድር ነው የምንመጣው። አሁንም ያሉ ፉከራዎች ያሉ
እንቅስቃሴዎች ደስ የማይሉ እንቅስቃሴዎች አሉ እውነት ለመናገር አይደለም ከኛ ጋር ከኦሮሚያም ጋር ከትግራይም ጋር እንዋጋለን የሚል መንፈስ ያ መንፈስ የሰይጣን መንፈስ ነው መውጣት ነው ያለበት ከዚህ በወጣ አግባብ ነገሮችን ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ለመፍታት መጣር አስፈላጊ ነው መናናቅ ጠቃሚ ነው ብያላምንም አዴንን የሚንቅ አካል አዴን ብቻ አይደለም አገው ህዝብ ጥያቄ ነው ያገውን ህዝብ ቅራኔ ውስጥ መክተት የሚያስችል አቅም አለንኛ ነገ ከቁጥጥር ውጪ ይሆናል ነው ምንም ጥርጥር የለውም እዛው ውስጥ ከመግባታችን በፊት ግን የሚጠየቁ ጥያቄዎች በጣም ቀላል ጥያቄ ነው የክልልነት ጥያቄ ነው የመቀየር ጥያቄ ነው የተፈጥሯዊ መብት የማረጋገጥ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄያችን ነው ተወያይተን ችግሮችን መፍታት መልመድ አለብን ነው እኔ ያማራ ምሁራንን ብሎ አሁን ቤት ይዞ ይሄድ ያለው አካል አገው ህዝብ በከፈለው መስዋዕትነት ያገኘው ሰላም ይሄንን መርሳት የለብን ምንም እኮ ጥርጥር የለውም ኤደን የፈጠረው አምጦ የወለደው ባዲን የሚባለው ያገው ህዝቦች ነው አሁን መከላከያ ውስጥም ያለው ኢትዮጵያውን የኮረጅ መከላከያ ምናምን ጀነራል የምትለው ሞስት ያገው ጀነራሎች ናቸው እዚህ ያገውን ህዝብ ያገውን ታሪክ እየወደድክ ባህሉን እየወደድክ ህዝቡን መናቅ ማቆም አለብህ ነው ያማራ ልሂቅ ስለዚህ ቦታ መፈለግም ጠቃሚ ነው ብያላም ምን አገር ቦታ ያለ ህዝብ ትርጉም አለው ብያ ስለማልወስድ በጉልበት ጨፍልቀህ ማንነት ቀይረህ ህዝብ ያረከው የሆነ ጊዜ ይበላ ካልሆነ ለውጥ አያመጣም ነው ታሪክ የሚነግረን ይሄን ለምንድነው አማራ ክልል የማይረጋጋው ለምንድነው እንደ ትግራይ ህዝብ አንድ የማይሆነው አማራ ክልል ውስጥ እኮ ከ10 እና ከዛ በላይ ቢር በጉልበት ተጨፍልቆ አማራ ያረግነው ስላለ ነው በውስጡ ሌላ ማንነት ያለው ህዝብ ስለሆነ ነው የተለያየ ማንነት ነው ያለው ያን የሚያስተናግድ ከዚህም ያጣቀስክ ለአማራ ምርጥ ስድቦች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስለተሳደብክለት ታስጥለዋለህ ታስጨፈጭፈዋለህ እንጂ የበለጠ ምን ይጠቅማል አሁን የአማራ አክቲቪስቶች ይሄን ነው ያደርጉ ያሉት ሲጀመር ወደ ጎን ነው የሚታኮሱ ያሉት 100 1000 አይደለም 100 ሰው ኦርጋናይዝ አድርገው ውጤታማ ነገር ማድረግ የማይችሉ ሰዎች በየማህበራዊ ሚዲያው እየወጡ እንትና ሀገር ተደራጀን የሚሉ እየመጡ ማንን ነው የሚያጥላሉት አማራን ለመከላከል ማንን ነው የሚሳደቡት ባዲን ነው የሚሳደቡት የአማራ ብልጽግና ነው የሚሳደቡት ነው የሚሉት የኦነግ ሰራዊት ነው የሚሉት መከላከያ ጭምር የኦነግ ሰራዊት ነው የሚባለው ትግራይ በሚዛምትባት ጊዜ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይሉታል ጀግናው ይጨምሩበታል ከኋላ እና የሀገር ሚለውን ይጨምራሉ አሁን የኦነግ ሰራዊት ይሉታል የኦነግ ሰራዊት መሪ ይሉታል አባው ታደሰ የራሳቸው ልጅ የኦነግ ሰራዊት አዛዥ ይሉታል ይሄ ነው አሁን የአማራ ክልል ያለው ወጥንቅጹ ምንም በቃ ፍንጭ የሌለው ፖለቲካ ወዴት ነው እየሄደ ያለው ክልል ወዴት ነው እየሄደ ያለው የሚያስብለው ብቻና ወደ ጎጃም የሚወስደው ጎጃም አካባቢ ብቻና ከእሱ ተዘግቷል ባህርዳር ወደ ጎንደር አካባቢ ተዘግቷል ምንም ነገር የለም መከላከያ ባህርዳር ብቻ ነው ያለው ከባህርዳር ወደዚያ ማለፍ አልቻለም ከባድ ሁኔታ ስላለ ፎቶግራፎች አሉ ትላልቅ ቲክቶክ ላይ እየተለቀቁ ያሉት ትላልቅ ድንጋይ መንገድ ለመስራት ስንት ሀገር አቆራርጦ ስንት ቢሊዮን የተገነቡ ትላልቅ መንገዱን ለመዝጋት ብሎ ትላንሽ ድንጋይ አይደለም የሚዘጉት እንደ ቀሮ ምናምን ሲያደርገው ነበር አይደለም የሚያደርጉ ለየት ያለ ድንጋይ ትላልቅ ግዙፍ ድንጋዮች በማሽን ካልሆነ በሰው እንትን ማድረግ ማይቻል እሱን እንትን ያደርጉ ነው Kun Tom Tech TV